kabajamtootaa fi hordoftoota keenya kan Oromiyaa Saams irratti nu hordoftan hundi keessan baga gara chaanaala kanaa deebitanii dhuftan isiniin jedha. Guyyaa har'aa kana immoo barnoota ajaa'ibsiisaa ta'ee fi barnoota addaa ta'ee isiniif qabadhee dhufee jira jechuudha. Waa'ee Imoo irratti gaafii namoota hedduuti jechuudha kuni. Imoon keenya nu jalaa hatamii akkamitti beekna? Akkasuma ammallee Imoo update ta'ee waan haaraa nuuf fidee dhufee jira jechuudha. Imoo tokko irratti akkaawuntii 2 banachuu 3 banachuu karaa ittiin dandeettan waan hedduu waliin ilaalla jechuudha. Hanga xumura viidiyootti nu waliin turaan isiniin jedha. Imoon update ta'ee isa kana Imoo kana isa arganna warreen jettan ana booda install yookaan keessan update yoo jedhe gara bakkee bulee kanarratti update bakka jedhu tuqtanii update gootu jechuudha. Amma bannee waliin haa ilaallu. Erga haala kanaan bantanii booda gara kana isin fide jechuudha. Isin banuu yoo qaraan qabaatiin ni banattu. Banachuun salphaadha. Sana booda bakka gubbaa irraa bakka profaayilaa kanarratti tuqtu jechuudha. Profaayila gubbaa kanarratti tuqtu. Sana booda amma wanti isin irraa eegamu yoo Imoon keessan haakii ta'ee jiraate namni si waliin itti fayyadamaa yoo jiraate isaan beekna hundi jirtaniif seetingii keessa seentu jechuudha. Seetingii keessa seentanii account and security bakka sana jechuudha. Account and security bakka sana irratti yeroo takkaaf tuqtu. Sana booda manage device bakka sana. Imoon duraan hin qabu wanni isin galuu qabu asirratti Imoon update hin ta'in hin qabu. Kun immoo manage device ni qaba jechuudha. Manage device bakka kanarratti amma kunoo moobaayilaan fayyadamaa jiruun nan mul'iseera jechuudha. Kun lachinuu kootuma yeroo nawwala seenee fi kan lammaffaa seenee kunoo haala kanaan natti himaa jira jechuudha. Imoo mobaayilli fayyadamaa jiru kana jechuudha. Kan keessan hin ta'in yoo keessan hin ta'in jiraate delete bakka sana tuqxanii delete gootu ammas. Okay jettaniini sana booda waan delete godhuun barbaanneef delete gootanii okay yoo isin jettaniin keessaa isin baasa jechuudha. Delete gootu akkasitti jechuudha. Mobaayila keessan hin ta'in akkasitti ofirraa delete gootu. Imoo wanta biraa immoo jechuudha kan isinitti mul'isu. Imoo tokko irratti akkaawuntii 2 fayyadamuu karamiin dandeenya warreen jettaniif kunoo gubbaa kanarratti switch account bakka sana jechuudha. Switch account ta'an irratti yeroo takkaaf tuqastu. Sana booda jala kanarraa add account ta'an irratti yeroo takkaaf dho'itu jechuudha. Sana booda lakkoofsa ittiin banuu barbaaddan san kan lammaffaa sana asi guurattu jechuudha. Anamma itti guutee isinitti mul'isu. Sana booda erga gara kanaa isin dabarsee raayitii tanarratti tuqtu jechuudha. Raayitii tanarratti yeroo takkaaf tuqtu. Okay ni jettuuni. An duraanii waan banadhee jiruuf koodii nan gaafatu. Koodii itti galchitu jechuudha isin. Kunoo haala kanaan akkaawuntii 2 Imoo tokko irratti nuuf banamee jira jechuudha. Amma akkaawuntii kana 2tti fayyadamaa jirra. Yeroo qayyaruu barbaanne switch akkaawuntii tanatu inni kunoo akkaawuntii 2 keessaa qabna. Amma akkaawuntii barbaanne kan gubbaa kanarratti yeroo takkaaf cuqaasna yoo barbaanne immoo kan jalaa irratti cuqaasna. Haala kanaan fayyadamuu dandeenya. Ammas akkaawuntii biraa dabaluudhaaf add akkaawuntii kanatu haga akkaawuntii barbaadan 15 feetanii akkaawuntii feetan asirratti dabaluu dandeettuun isiniin jedha. Isiniif galee jedheetii yaada. Descriptionii appii keessa arganna warreechan ammoo description jalaa buufadhaa. Barnoota biraatii walitti deebinutti bye bye.